Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Reediyoon Afuura Biyyaa karaa marsaa intarneetaa sayfana balbal.com torbanitti al tokko afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin Afuura Biyyaa kan quba sin qabsiistu madda odeeffannooti. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Erga Mallas Zeenaawii du'aan taayitaa gadhiisanii Hayilamaariyaam Dassaaleny immoo taayitaa qabataniis haalli dhiiticha mirga dhala namaa Impaayera Itoophiyaa keessatti mul'atu, keessumaa immoo haalli dhiiticha mirga dhala namaa Oromiyaa keessatti mul'atu ittuma caalaa hammaachaa dhufe malee waan fooyya'insa agarsiise tokkollee hin qabu jedhu hoogganaan dhaabbata tiksituu mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa obbo Gaarumaa Waaqessaa. Attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaa. Raadiyoon Afuura Biyyaa qophii ishee guyyaa har'aa keessatti waa'ee mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa keessumaayyuu haala dhiiticha mirga dhala namaa Impaayera Itoophiyaa keessatti mul'atu ilaalchisee maree bal'aa hoogganaa dhaabbata tiksituu mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa kan ta'an obbo Gaarumaa Waaqessaa wajjin gootee qabattee dhiyaatteetti. Egaa guutummaa sagantaa keenyaa wajjin turtii gaarii isinii hawwinaa, yeroo gaarii. Obbo Gaarumaa Waaqessaa afeerraa raadiyoo Afuura Biyyaa kabajuudhaan keessummaa keenya har'aa taatanii dhiyaachuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin galatoomaan isiniin jedha. Baga nagaan dhuftanii. Isinis guddaa galatoomaan jira. Obbo Gaarumaa, muummichi ministeeraa Mallas Zeenaawii Impaayera Itoophiyaa ganna 21f bitanii baatii 2 dura du'aan geggeeffamaniiru. Baatii darban lamaan kana keessa mirga dhala namaa biyyattii keessatti haalli fooyya'ee jira. Gaaffii gaariidha. Na gaafattee dhugaa dubbachuuf waggaa 21 keessa uummanni Itoophiyaa keessa jiraatu Oromoo uummata kibbaa dabalatee jechaadha. Rakkina guddaa keessadha kan turanii sirba irra caalaayyuu sarbama mirga isaanii ilaalchisee haala adda addaa keessa turanii haa ta'u malee muummichi ministeeraa Mallas Zeenaawii erga du'ee booda kan agarsiisu yookiin immoo mallattoon argamaa jiru waan ciminaan itti fudhata kan agarsiisu kan danda'e baatii darbe keessa fulbaana darbe keessa jechaadha. Ayyaana Irreechaa biyya Oromiyaa keessatti kabajame wajjin wal qabachuudhaan namoota baay'eetu hidhamaa turan sababa adda addaa itti uumanii jechuudha. Kun ragaa tokkoffaadha. Inni lammaffaan torban kana keessa namoota muslimii ta'an waa'ee hiriira adda addaa ba'an irratti hundaa'ee namoota gara 51 ajjeesaniiru gara Walloo keessatti jechuudha. Kuni wal qabatee kan agarsiisaa jiru ciminaan itti fufuusaati malee waan fooyya'e miti. Kana irrattis dabalatee muummichi ministeeraa inni haaraan Hayilamaariyaam Dassaaleny jechaadha. Yeroo baay'ee yeroo dubbatu akka dhaga'amutti irra caalaayyuu paarlaamaatti dhiyaatee akka mirkaneessetti sagantaan yookiin immoo karoorri muummicha ministeera Mallas Zeenaawii lafa kaa'ee darbe akka ciminaan itti fuudha. Kana jechuun dararuunis uummata biyya sana keessa jiru dhaabasaa mirga isaa sarbuunis ciminaan itti fufa jechuu isaatii kana mirkaneesseera. Akkasuma akkuma jedhetti immoo itti fufaa jira jechaadha. Kanaaf waan fooyya'ee hin jiru ciminaan itti dabalamee yookiin immoo itti cimee itti fufaa jira jechuudha. Gaariidha Obbo Gaarumaa. Dhaabbati mirga dhala namaa isin hooggantan Human Rights League of East Africa eessaa kahee eessa gahee dirqamii hojii isaa maalii itti gaafatamummaan isaa hoo eenyuu fi seenaa isaa gabaabsaati nuuf himaa.
liigii mirga namummaa gaanfa Afrikaa akka liigii mirga namummaa gaanfa Afrikaa jedhamutti kan eegalame yookiin immoo kan hundaa'e 2007 Torontoo Kanadaa keessattidha. Haa ta'u malee dhaabni kun kan hundaa'e dhaaba duraan ture bara 1996tti biyya keessatti dhaabbatee kan ture liigii mirga namummaa kan jedhu irraati. Kanaaf seenaa dhaaba kana haasa'uu fi gara sana deebi'uu dirqama jechaadha. Maaliif liigiin mirga namummaa inni biyyatti dhaabbatee ture kan hundaa'e rakkina adda addaarraa kan ka'eenidha. Biyya sana keessatti yeroo sana 1996 jechaadha. Isa dura akkuma namuu beeku gaazexaa Urjii jedhamutu irraa hojjechaa turre. Anachi keessa hojjechaa ture mataa kootti. Yeroo sana yeroo baay'ee bal'inaan gaazexaa sana irratti kan gabaafamaa ture waa'ee mirga namoomaati. Waa'ee nama ajjeechaa, nama dararuu, nama ukkaamsuu kan kana fakkaatu bal'inaan 1994 irraa eegalee jechaadha baasaa ture bal'inaani. Haa ta'u malee gaazexaan kun waan hunda haguuguu yookiin immoo baasuu waan hin dandeenyee fi dhaabni akkasii kun barbaachisummaa itti waan amanee fi waajjira sana keessatti yaada kana kaasnee babal'isee Oromoota naannoo jiran naannoo Finfinnee jechaadha. Isaan waliin wal mariiseen dhaabni kun dhaabbateera jechuudha. Dhaabni kun garuu bara 1996tti dhaabbatee hojii eegalee waggaa tokko osoo hin ta'in irraati hidhamne. Kanaaf dhaabni amma irraa hojjechaa jiru gaanfa Afrikaa itti daballee irraa hojjechaa jiru kun bu'uurri isaa dhaaba sanadha jechuudha. Kanaaf eessarraa ka'ee eessa ga'ee isa jedhuufi achirraa kaane erga manadhaa seennee waggaa 4 keessa turree adamuma tokko malee jechaadha. Calmanni manadhaa keessatti dhukkubamne erga turree booda baaneerraa manadhaa yeroo baanu biyya keessa turuu hin dandeenye. Anallee akkam bahetti dhaaba sana deebisee sochoosuu yaaleen ture. Haa ta'u malee manadhaa TV 7 keessatti ammas akkam barbaadamu waan mirkaneeffadheef biyya sana gadhiisee bahuu danda'eera. Gamba'ee immoo akkuma carraa ta'e Kanaadaan dhufee Kanaadaa yoggaan dhufu namoota yeroo nuti hidhamne barbaadaman keessaa tokko kan ta'an liqaambarii yookiin immoo itti gaafatamaan boordii kan turan Paaster Shamsuddin akka carraa ta'e biyya baanii turan yeroo sanatti qabameen dura hojii fi achumaan hafanii akka carraa ta'e as kuma Kanaadaatti isaan qunname. Kanaaf dhaaba sana deebifnee dhaabuun nuuf salphaa ta'ee argame jechaadha. Maaliif biyyatti egaa isaan boordii turanii ani immoo gaggeessaa hojiin ture yeroo sana. Kanaaf walitti dhufnee dhaaba kana karaa sochoonu yookiin karaa itti fufnu irratti mari'annee dhaabni kun dhaabbate. Garuu kan itti dabalame liigii mirga namoomaa isa jedhu irratti liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa kan jedhu irratti dabalame. Gaanfa Afrikaa kan jedhu han dabalame immoo sababa adda addaa turan. Maaliif biyya keessa yeroo jirru rakkinni jiru rakkinni uummata irra caalaa uummata Oromoo ragaa ture kan mul'achaa jiru biyya keessattidha. As teenyee garuu yoggaa ilaallu uummanni Oromoo haa ta'u uummanni biyyattii keessa jiran lammiiwwan adda addaa ta'anii biyya keessa yeroo ollaatti baqatan irreen mootummaa Itoophiyaa dheeraadha. Biyyarra darbee daangaa cabsee jecha daangarra darbee uummata kana biyya ollaa keessatti akka dararu hubachuu dandeenye. Akkuma kanaan biyyoota ollaa adda addaa keessaa fakkeenyaaf akka Keeniyaa keessaa, Jibuutii keessaa, Sudaan keessaa baqattoota deebisanii biyyatti hidhuu, biyyatti deebisanii ajjeesuu, biyyatti deebisanii murtee ajjeechaa itti murteessuu, murtee du'insaa itti murteessuu kan kun waan argamee fi mootummaa seera addunyaa cabse kana. Akka seera addunyaatti mootummaan tokko daangaa biyya biraa cabsee yookiin immoo seenee biyya sana keessa uummata dirqamsiisee uummata ajjeechaa jalaa baqate dirqamsiisee biyyatti deebisuu hin danda'u. Kanaaf mootummaan kun battalumatti seera 3 cabse jechaadha. Tokkoffaa seera daangaa namaa seenuu hin dandeessine darbee seenuu. Lammaffaa uummata baqatanii du'a baqatanii biyya keessaa baqatanii dhufan biyyatti deebisanii ajjeechaa irratti murteessuu. Kan kun waan jiruufi kana
fuuldura dhaabbachuu kan dandeenyu gaanfa Afrikaa kan jedhu itti dabaluu akka qabnu waan irratti walii gallee fi gaanfa Afrikaatti daballee liigii mirga namaa gaanfa Afrikaa jedhuun eegallee jechaadha. Dhaabni kun egaa erga eegalee jalqabee 2007 erga dhaabbatee jalqabee kan xiyyeeffate hojiin xiyyeeffate gaanfa Afrikaa sana irrattidha jechaadha. Egaa itti gaafatamummaan isaa dhaabni kun itti gaafatamummaan isaa eenyuufidha isa jedhu deebisuu fi itti gaafatamummaan isaa uummata sanaafidha. Uummata rakkina keessa jiru sanaafidha. Isaaniif hojjechuu jira dhaabbatee kanaaf hamma ammaatti egaa waan baay'eetu hojjetamaa jira gara fuulduraatti seenuu dandeenya. Kanaaf kanadha seenaan isaa as gabaabaatti jecha dhaaba biyya keessatti eegalameetu hamma ammaatti babal'atee yeroo ammaa kana dhaabni kun biyya addunyaa irratti beekamee beekumsa argatee waan dhaaba socho'aa jiru bal'inaan jechuudha. Gaarii Obbo Gaarommaa mee gara hidhaa keessaniitti adeemnu bara ganna afuriif mana hidhaa wayyaanee keessatti dararamaa turtanii sababi hidhaa keessan ta'e kanaaf himati isinitti dhiyaate jira moo akkasumaan karaa irraa qabamtanii hidhamtanii waggaa 4 booda immoo murtee tokko malee gadhiifamtan? Gaariidha. Gaarii gara mataa kootti yoo dhufu kaani kan qabame mana waajjira liigii mirga namummaa keessaati. Kan qabame akkuma dirqiitti kan fudhatanii bulti 8 boodadha iyyuu akka maatiin kollee kan dhagaanii irratti akka jedhame kaansuudha jechaadha. Hanga sanatti maatii koo waliin wal nagarree jechaadha. Akkasuma naannoo dura hojjetanis ijoolleen urjii keessaa hojjechaa turan egaa yeroo sanatti bakka lamaan hojjedhaa irra caalaa iyyuu gara liigii mirga namummaa kanatti ture kananii luucceeffadhee jiru. Maaliif walitti qabsiisuu barbaanne haa ta'u malee itoo hima mana murteetti illee dhiyaatiin ji'a 3dha kan ture mana hidhaa sana keessaa jechaadha. Yoggaa mana murteetti nu dhiyeessanii kan jedhame dhaabaan biraa keessa jira namni kuni kan jedhudha. Dhaaba biraa keessa jira yookiin immoo dhaaba biraa hojjetaa jira. Maqaa gaazexaan isaan baasaa jiranii maqaa urjiitiin kan hidhamne baay'ee. Maqaa urjiitiin hidhamne dhaabni gaazexaan kun gaazexaa dhaaba siyaasaa biraa hojjetaa kan jedhu qofaadhaan ittiin hidhamne. Mana murteetti beellamaan deddeebi'aa turre ganna 4. Umarratti yoggaa mana seeraatti egaa karagaatti dhiyeeffatanii namuma nu hidhasan yookiin immoo nama qorannoo nurratti godhe sanatti dhiyaate itti gaafatamaa waajjira sanaa jechaadha waajjira maayikalaawwiiti. Maal beektaa waa'ee gaazexaa kana gaazexaan kuni kan dhaaba poolitikaa siyaasaa gaggeessuuti jettanii himattaniitu maal beektaa innaan hin beeku kan jedhudha. Kanumaan gadhiifamne jechaadha himata tokko malee murtee tokko malee gadhiifamne waggaa 4 booda yookiin immoo ganna 4 booda jechaadha. Gaarii dhagaatee Obbo Gaarommaa ergi biyya ambaatti baatanii booda wal dhaabbata mirga dhala namaa kana tiksu kana dhaabdanii isa hoogganaa jirtu. Sababuma kanaaf kana fakkaataniin bardeen gaddaa dhaabbati sabquunnamtii yookiin miidiyaan gadaa Oromo Person of the Year jedhee isin moggaase. Baranammo waldaan qormaata Oromoo Osaan Distinguished Award of 2012 badhaasa ulfinaaf kabajaa guddaa qabu isin badhaase. Ergaan badhaasa kanaa maali? Badhaasa kana hoo eenyufaatu argata? Akkuma jette waggaa darbe keessa jechaan uumaa 2011 irratti gadaa.com kan jedhu websaayitii jira. Gulaaltonni isaanii maqaa kootiin maxxansanii nama Oromoo warra sanaati kan jedhu akkuma aadaa isaaniitti aadaa akkasiidha qabu durumaan iyyuu argaa jira websaayitii isaanii. Waggaa sana keessa garuu anaan akka filataniidhaan na beeksisanii anis guddaan isaan galateeffadha. Dhugumadha. Haala akkasii keessa yookiin immoo aadaa akkasii qabaachuun isaanii baay'ee waan nama boonsisuudha. Maaliif anaaf waan kennameef osoo hin ta'in ergaa inni dabarsuutu cimaadha. Ergaa inni dabarsu cimaadha yookaan jedhu maal jechaadha. Tokkoffaa dhaaba sanaaf
maqaa dhaaba sanaatiin akka jedhaman jechaadha waan maqaa liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaatiin dhaabni sun hammam cimaa akka ta'e yookiin immoo dhaabni sun hammam beekamaa akka ta'e beekumsa laachuu isaaniitti baay'een gammada. Kunis karaa lama nu gargaara. Tokkoffaan namoota dhaaba kana keessaa hojjetan hamilee itti hora itti caalaayyuu hamilee argatanii akka hojii isaanii itti fufu maaliif hojii isaanii sirrii ta'uusaa kan mirkaneessudha. Badhaasni kun immoo moggaasni kun akka isaan itti fufan isaan godhachaa. Lammaffaa immoo dhaabni kun dura namoota hin beekamne biratti akka beekamu waan taasisuu fi waan gaariidha jechuun danda'a yookiin immoo bu'aa guddaa qaba jechuun danda'a. Akkasuma akka jette barana waldaan qo'annoo Oromoo badhaasa akkasii naa kenneera kun itti awaardii kana naa kennaniiru. Isaanis maqaa dhaaba kanaatiin kan naa kennanii isaan galateeffadha. Lamaan isaanii irraa yoo yookaan fudhu galatan isaanii gasheen maqaa dhaaba kanaatiin maaliif badhaasni kun badhaasa ana qofaaf kenname miti yookiin immoo moggaasa ana qofaaf kenname miti maaliif maqaa dhaaba kanaatiin waan ta'eef namoota dhaaba kana keessa hojjechaa turan waliin jechaadha. Ani gaggeessaa yoo ta'u ani waliin namoota hojjechaa jiran hundumaa waan hammatuuf maqaa dhaaba kanaatiin galata isaaniif garseera. Kanaaf bu'aa inni qabu guddaadha. Kan akkasii badhaasa akkasii immoo eenyutu argata kanaan jette deebisuu fi dhugumadha. Yeroo adda addaa dhaaboleen adda addaa namoota adda addaaf yeroo kennan dhaga'amaa yookiin immoo ni beekna ni dubbifna. Kana jechuun maal jechaadha? Dhaaba sanaaf beekumsa kennuu isaanii jechuudha. Dhaaba sana keessatti immoo namoonni hojjetaman dhaabni tokko immoo namni yoo keessa hojjete malee namaanidha kan akka dhaabaatti fudhatamuu danda'u yookiin jabaachuus kan danda'u. Kanaaf dhaaba sana maqaa dhaaba sanaatiin waan kennameef waan akkasii kun aadaa gaariidha. Kan kana argatan egaa namoota dhaaba akkasii nama dhaaba cimaa keessatti hojjetan yookiin immoo hojjetanii dhaaba guddisan niifi an kennamu jechuu barbaadeni. Ana duraan kennamee fi akka fakkeenyaatti yoo fudhee waldaan qo'annoo Oromoo waggaa 2011 kan kennanii Human Rights Watchiif kennanii. Human Rights Watchiif kennanii jechaadha. Human Rights Watch kan inni gaggeessaa ture hojii hojjechaa jira boonsaa ta'uusaa waan hubatanii fi dhaaba sana badhaasanii jechaadha. Kan itti aanu kan keenyadha. Kanaaf kun argisiisu garbachuuf dhaaba kanarratti dhimmi hojjechuu keenya agarsiisaadha. Gaariidha obbo Gaaroma. Liigiin mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa yookiin Human Rights League of East Africa sadarkaa guddaa tokko tarkaanfatee weetii ammaa dhaabbata mootummoota wal tahanii yookiin United Nation keessatti Special Consultative Status argachuun isaa ni beekama. Mee haala kana dhaggeeffattoota keenyaaf bal'inaan ibsaa. Dhaabbata isin hooggantaniif uummata mirgi isaa dhiitamaa jiruuf bu'aan kanaa maali? Akkuma jette liigiin mirga namoota gaanfa Afrikaa har'a guddina gaariirra jira maaliif beekumsa mootummoota wal ta'anii biratti argachuu jechaanii waan salphaa miti maaliif miseensa isaanii taanee jechuudha gabaabatti miseensa isaanii taanee jechuun maal jechaadha mirga biyya kana keessa dhaaba kana keessa biyyoonni jiran biyya 193dha. Kibba Sudan dabalatee jechaadha. Maaliif biyya haaraa waan ta'eefidha. Mirga biyyoonni sun qaban argachuu dandeenyeera jechaadha. Akka biyya tokkootti dhaabni kun lakkaa'ameera jechuudha. Dhugumadha. Mirgi isaan qaban guutummaatti hin qabnu. Hanga tokko garuu 185 dhaabni keenya kuni akka miseensaatti akka biyya tokkootti fudhatamee jira jechaadha. Kana jecha maal jechuudha? Dhaabni kun walgahii kamirrattiyyuu waa'ee mirga namoomaa ilaalchisee tokko lammaffaa waa'ee dinagdee yookiin immoo waa'ee misooma gaanfa Afrikaa keessa jiru ilaalchisee hirmaatee yaada kennuu danda'a. Ajandaa dhiyeeffachuu danda'a. Irratti gabaasee biyyoota 193 kennuu danda'a. Gabaasa jechaadha. Gabaasa adda addaa himannaas haa ta'u maalis haa ta'u biyyoota kanatti qaamaan dhiyaate hiruu danda'a. Hamma muummicha hayyuu duree dhaaba sana mootummoota wal ta'anii jechaadha.
amma waajjira isaanii seennee waan akkasii kana xalaa akkasii dhiyeeffachuu marga itti qabnaa jechuudha kana jechaadha. Kana jechuun maal jechaadha inni guddaan waa'ee mirga namoomaa gaanfa Afrikaa keessaa jiru ilaalchisee yeroo barbaannetti qaamaan dhiyaannee ajandaa qabsiisnee irratti marii gochisiisuu dandeenya jechuudha kun mirga isa guddaadha. Akkasumas immoo mirga walitti qabatee dirqama adda addaa qabna. Mirga dirqama adda addaa qabna yookaan jiru maa inni tokkoffaani waraqaa nuu kenname kana waraqaa eenyummaati kun waraqaa eenyummaa dhaaba kana mul'isudha jechaadha. Waraqaa sana nuu kenname irratti hundoofnee walgahii adda addaa irratti hirmaannee yaada kennuun dirqama keenyadha. Gaanfa Afrikaa ilaalchisee jechaadha. Yaada kennuun rakkina jiru dhiyeessuun yoommoo gaarummaanis jiraate yaada achirratti dhiyaatu yaada sana gabbisuun dirqama keenyadha jechaadha. Inni lammaffaan maa inni gabaasa dhiyeessuu qabna waggaa furuufitti. Dhaabni kuni erga waraqaa eenyummaa sana fudhatee erga waraqaa miseensummaa fudhatee jechuudha. Maal hojjetee dhaaba kana wajjin mootummoota kana wajjin maal hojjechaa ture kan jedhu gabaasuu qabna jechaadha. Kanatu nurraa eegama. Egaa inni guddaan kana bahuu dandeenya yookiin immoo kana guutuu dandeenya kan jedhu dhimma keenyadha. Yeroo har'aa mootummoota waltaanii kuni waajjiroolee sadii qabu. Waajjiroolee guguddoo sadii qabu. Tokko New Yorkii qabu, head office isaaniiti, Jenevaatii ni qabu, Viennaadhaan qabu. Waraqaan nuu kenname kun yookiin immoo miseensummaan nuu kenname kun waajjiroota sadan kana keessatti nam shan ramannee dhaabbataa hojjechiisuu akka dandeenyu nu eeyyama. Kanatti dhimma bahuu qabna yoo dandeettii qabaanne dandeettii hoggaa jennu dandeettii dinagdee jechaadha. Isaanii karaa dinagdee kan gargaaran hin qabani. Maaliif mirga sana nuu kenname mirga sanatti dhimma itti bahuun mirga keenyadha jechaadha. Kana danda'uu qabna. Egaa walumaa galatti liigiin mirga namoomaa kana argachuu danda'e carraa guddaadha nuufi maaliif dhaabbolee adda addaatu yeroo adda addaa xalaa galfatu. Xalaa galfatanii waggaa 20 keessatti kan hin arganne jiru. Baay'ee isaan. Dhaabboleen xalaa galfatanii akka keenya yeroo dhiyoo keessatti waggaa tokko keessatti kan arganne miti. Kuni akka carraa ta'ee kan nu mujaa'ee ulaagaaleetu jiru. Ulaagaalee adda addaa jiru. Ulaagaalee sana guunneerraa jechaadha. Ulaagaan guddaan garuu kan isaan ilaalan keessaa inni tokko dhaabni kun maal hojjechaa jira? Maal gabaasaa jira? Gabaasni dhiyeessaa jiru dhugaarratti kan hundaa'edhamoo kan hin hundoofnedha. Yaani karaa mataa karaa hansaanii kan ta'e karaa ittiin qoratantu jira. Nuun gaafatanii toon ta'ini karaa ittiin qoratan jira isa qoratanii eeyyama akkasii namaa laatu jechuudha. Kanaaf waggaa tokko keessatti kan arganne. Kanaaf yeroo ammaa dhaabni kun dhaaba sadarkaa guddaa ta'ee jirudha. Akka fakkeenyaatti waa tokko sitti yeroo tokkodha iyyata waa'ee uummata Oromoo kana yeroo urjii hubachuu yookiin yaadachuu ni dandeessa ta'a. Yeroo urjiirraa hojjennu walgahii waliigalaa mootummoota addunyaa ture New York keessa xalaa tokkotu hirame. Xalaa tokkotu hirame mootummoota kanatti namoota tokko kan mootummoota biyya adda addaa dhufan kanatti rakkina uummata Oromoo ilaalchisee daran uummata Oromoo ragaa jiru ilaalchisee xalaa tokko waraqaa peejii walakkaa kan taatu fuula walakkaa kan taatutu namoota tokko isaaniitti hiramee jechaadha. Eenyu akka hire ammammaatti waan qabuuni. Garuu xalaa sana argannee gaazexaa irratti baafne marsaa meeqa baafne? Maaliif namoonni gaazexaa keenya dubbisan akka irra deebifnee baafne waan barbaadaniif yeroo baay'ee deddeebifnee baafne jechaadha. Maaliif xalaan sun harka rakkin uummata Oromoo biyya Itoophiyaa keessa jiranii yeroo sanatti xalaa irratti barreeffame mootummoota sana ga'uusaatu akka waan guddaatti ilaalame jechaadha. Har'a garuu xalaa sana osoo hin ta'in qaamaan itti dhiyaannee fuula 100,000 haa ta'u waa'ee uummata keenya waa'ee uummata Oromoo waa'ee uummata gaanfa Afrikaa rakkina jiru barreessinee tokko isaaniitti seennee waliin haasteenyaa haasofni hirachuu dandeenyu irratti geenye irra jechuu barbaadeen. Kanatti dhimma bahuun dirqama keenyadha. Kanatti dhimma bahuun dirqama koo yookiin dirqama namoota dhaaba kana keessa jiran qofaa osoo hin ta'in dirqama uummata gaanfa Afrikaa keessa jiru hunda akka ta'u hubachuu qabna yookiin immoo beekuu qabna kan jedhu. Kana fakkaata.
Ya, gaariidha obbo Gaaroma bara jalqabaa gaamee gara Finfinneetti isin deebisa amma immoo bara jalqabaa liigii mirga dhala namaa Finfinneetti dhaabbatee gabaasi keessan yookiin press release isin baaftan dhiiticha mirga dhala namaa isa kamirratti incident yookiin immoo gochaa yeroo sana raawwatee isiniin sammuu keessan akkasin irratti ibsa baaftan isin taasise incidentiin isheen jalqabaa san nuuf himuu dandeessu? Egaa kan itti qophoofne incidentii isa guddaadha ture yeroo sana dhugumadha dhaabni kun dhaabbatee biyya Itoophiyaa keessatti egaa dhaabni mirga namummaa akka biyya biraa miti dhaabni kamiyyuu biyya sana keessa dhaabbatee socho'uuf eeyyama barbaachisa waa'ee mirga qiyaasaafis yookiin immoo dubbatachuufis eeyyama biyya barbaachisu keessatti dhagaa kan eegalle kanaaf eeyyamatti naannoomnu waggaa tokko guubne eeyyamnuun kennine dhumarratti garuu seera isaanii irratti hundoofne hojii jalqabne turre hojii sana keessatti yeroo jalqabnu sana imbaasota adda addaatti beeksifne dhaabbolee waa'ee mirga namoomaaf dubbatan biyya adda addaa keessa jiran itti beeksifne beeksisa erga facaafne booda pireesidentii baasuu qophii irraa isa hojjetuutti kan hanqa mana sana keessa hidhamee yookiin waajjira sana keessa hidhamee dookumentiin sun saamame garuu inni guddaan kan goone yoo jiraate dhaaba sana dhaabnee beeksifnee biyyi lafaa beeknutti dirmatanii Amnesty International irraa dhufanii waajjira sana jechaadha Human Rights Watch irraa dhufanii imbaasonni adda addaa dhufanii imbaasonni adda addaa na waamanii isaanitti dhiyaadhee waa'ee dhaaba kanaa beeksisuu keenya inni guddaanii dhaabni sun yeroo xiqqoo keessatti beekame yeroo xiqqoo sana keessatti miseensota hedduu horatee ture erga horatee ture isaan waan jala bu'aa turaniif egaa mootummaadha waan nuti hojjechaa jiru ni beeku torban dhufu keessa yeroo sobaasuuf qopheessine jirru irraa qabameedhame kanaaf qabatamaatti press release dhaaba mana sana keessaa yookiin waajjira sana keessaa bahee tamsa'ee tokkittidha innis dhaabni liigii mirga namummaa jedhamu dhaabbateera kan jedhu qofaadha kanaaf waa'ee sarbama mirga namummaa irratti kan maxxanfame mana sana keessaa faca'ee yeroo sanatti hin jiru garuu harka isaanii galee jechaa hojjetamee xarapheezaa keenya irraa hunduma dookumentii fudhatanii akkam baanii godhanii jechuudha. Gaariidha obbo Gaaroma. Weetii Human Rights League Finfinneetti hundeeffame dhaabbati wal fakkaataan Profeesar Masfin Woldamaariyaamiin ijaarame Ethiopian Human Rights Council jedhamu jiraachuunsaa ni beekama. Isa kan keessanii kana ijaaruuf maaltu isin dirqe? Maaliif dhaabbata wal fakkaatu lammaffaa Impaayireetii keessatti ijaaruun isin barbaachise? Dhugumara akka jette dhaabni Ethiopian Human Rights Council jedhu hojjechaa ture. Dhaabni kun dhaabbate bara 1993ttidha. Yeroo jalqabaarra yeroo sana nuyi gaaritaan urjii kan hojii jalqabdee waggaa tokko boodan ture yeroo sana. Kanaaf yeroo sanatti yeroo jalqaba isaaniitti jechaadha. Odeeffannoo irra caalaayyuu waan urjiin maxxansitee baastuu irratti hundaa'anii gaaffii tokko immoo dookumentii tokko dhufanii nurraa fuudhanii baasaa turani. Dhugumaan nuti itti gammanne isa waliin hojjechuu eegallee turre maaliifi urjiin yeroo baay'ee kan maxxansamu akka oduutti kan baastu waa'ee dhiittaa mirga namummaati. Namatu du'ee, namatu ukkaansamee, namatu dararamee kana kan akkas jedhu baay'ee ture kan baasaa turre akkuma tu beektu dhumarratti fuula 8ffaa bakka ispoortii baasnutti fuula sanallee guutummaatti waa'ee mirga namummaaf kennee turre sun nutti baay'ate. Gara 1995tti waan insidentii hamaa tokkotu dhufe waajjira keenya yeroo sana gaggeessaa bu'aan ture bu'aan jechaan bilisummaa dhaaba maxxansaa fi beeksisaa jechaadha. Yeroo gaggeessaa ture amma nam tokko dhufe waajjira keessaa jechaadha dhufe dookumentii tokko natti laata dookumentiin kun kan agarsiisu inni dargaggoota gara 25 ta'antu baha Oromiyaa keessatti naannoo fal'aanaa jedhamutti ajjeefamanii gatamanii karaa irratti namni kun dookumentii kana fidee dhufee natti kenna. Anillee yeroo sana dookumentii kana argee baay'ee na'ee gaazexaa irratti baasuuf baay'ee ulfaataadha.
dokumentii guutuu natti kenne amma yeroo darbe akkuma sittimetti waajjirri Itoophiyaa Human Rights Council jedhu kuni nama erganiitu dokumentii nurraa fudhatu amma garuu ufuma kongeessee jira dokumentii kana nan geesse dokumentii kana geesseen haala jiru hunda ragaa wajjiniin waan ta'e hunda akka isaan baasanitti kenne haa ta'u malee ji'a lama baasuu hin dandeenye sababa isaantu beeka. Dhaqee gaafannaan ilaalaa jirraa kan jiru annaa kennanii dokumentii sana fuudhee deebi'een guyyaa sanarraa kaasee waajjira sana keessa taa'een jechuudhaani dhaaba mirga namoomaa akka nu barbaachisu ofirratti murteesse maqaa kootti murteesse jechuudha. Yaadan qabu kanas immoo namootaaf yeroo naatti jira ture kanaaf namoota waajjira hojiitiin ala ta'an. Baay'een namoota guddaa ta'an namoota barsiisaa ta'an namoota naggaadota daldaloota jechaadha Oromoota cimoo ta'anitti yaada kana hire isaanis baay'een isaanii gammachuudhaan simatanii yaada kana warri kaanis immoo tummaa'onnoo jedhanii haa ta'u malee boodarra fudhatanii dhaabni kun akkasittidha hundeeffame. Kanaaf dhaaba kana hundeessuu yookiin booressuuf ji'a ja'a nu fudhatee ji'a ja'a booda dhaabni kun ifa bahee hojii jalqabee jira. Kanaaf jalqabni dhaaba kanaa kanadha. Kan nu barbaachisee fi dhaabni Itoophiyaa Human Rights Council jedhu rakkina Oromiyaa keessa jiru hunduma baasuuf rakkina waan qabaniif yookiin immoo tarii amanuu dhiisuu danda'u waan ta'aa jiru yookiin immoo isaantu beekaa garuu kanadha kan akka dhaaba kana dhaabnu nu dirqisiisee jira. Gaariidha Bogaaroma dirree jeequmsaa ta'uudhaan kan beekamu gaanfa Afrikaa keessatti dhiiticha mirga dhala namaa raawwachaa jiru guutummaatti to'achuudhaaf dandeettii yookiin humna ga'aa qabna jettanii amantu? Akkuma jette gaaffii lamadha. Gaaffiin dandeettii yookiin immoo humna ga'aa kan jiru gaariidha. Dandeettii ni qabna. Kaas gabaabaatti dandeettii jechuun akkanaaf galatti hojii isaa karoora hojii baafachuu hojii karoora hojii baay'isuu gaggeessuu muuxannoo qabdu dandeessi beekumsa isaa qabdu kan jiru natti fakkaata. Kanaaf muuxannoo guddaa qabna. Kanaaf maaliif yeroo inni dhaaba kana keessatti dabarsine yeroo xiqqaa miti yeroo dheeraadha. Akkatti hojjetamu akkatti sagantaan bahu maal akka hojjetamu maal akka hojjechuun nurra jiru sirriitti hubanna maaliif muuxannoo guddaa warraa qabnu jechaadha. Gaaffii inni guddaan garuu dandeettii osoo hin ta'iin humna itti qabdu inni jedhu gaaffii cimaadha. Humna jechuun humna maallaqaa jechuudha. Dinagdee humna uummanni namaa jechuudha. Nama beekamu dinagdeedhaan qaxaranii ramaduu jechuudha. Kana rakkinni guddaa nuti qabnu. Gaanfa Afrikaa keessa rakkinni jiru rakkina bal'aadha. Gaanfa Afrikaa keessa qofaa osoo hin ta'in biyya Itoophiyaa keessa illee kan jiru akka laayyootti kan sirriitti to'annoo jala oolu miti. Yookiin immoo hojjetame kan uumiti jechuu barbaadeen. Kanaaf gaanfa Afrikaa irratti karoora guddaa qabna. Karoora guddaatu jira. Sagantaa guddaa baasnee jira. Garuu hojiirra oolchuutu nutti cima. Hojiirra oolchuu waan nutti cimse maalidha? Rakkina yookiin immoo dinagdee qabna. Financial support kan jedhamudha. Isaan argachaa hin jirru. Kanaaf isaan argannaan ilma danda'amaadha. Kanaaf yeroo ammaa kanatti tokko qabnaa isa lammaffaarratti garuu hin qabnuudha. Maaliif yeroo ammaa kana baajeta argachaa hin jirru. Baajetni nuti argannu gaanfa Afrikaa turuutti biyya Itoophiyaa keessa rakkina jiru guutummaatti to'achuu waan kan nu dandeessisu miti. Gaariidha. Mee gaaffii sattaa nuti yommuu dabarru dhiitichi mirga dhala namaa yeroo kam caalaa bal'inaan itti fufee jira? Akkuma beekamu biyya Oromoo keessatti Oromoon qeerraa mootummaan jiru Oromoo qeerraa buqqisee ari'atee dachee isaa immoo gurgurachaa jira. Amantii keessa seenee amantii haarawaa fudhachiisuuf uummata dirqee isa kaan ajjeesaa jira. Haala kanaaf kana fakkaatan irratti eenyutti iyyattu? Addunyaan kana hangam isin dhagahaa jira? Dhuguma biyya sana keessatti kan hojjetamaa jiru walumaa galatti dhiittaan mirga dhala namaa kan hin raawwatamne hin jiru. Bifa adda addaatu jira. Nama ajjeesuu, nama dararuu, nama ukkaamsuu yookiin immoo toorchii nama gochuu jechuudha. Lafarraa buqqaasanii beelaaf nama saaxiluu waan adda addaatu jira. Mootummaan Itoophiyaa kan hin hojjenne hin jiru.
dararama bifa adda addaatu jira. Daramni bifa adda addaa biyya sana keessatti raawwachaa jira. Egaa nuti kan gochaa jirru waa tokkotu jira. Innis maalinni dararama gahaa jiru kana qabatamaa ta'een haala qabatamaa ta'een yookiin immoo ragaa qabatamaa ta'een kuusne walitti kuusnee maxxansinee facaasuudha. Beeksina uummata beeksisuudha. Kan gochuu dandeenyu kanuma. Kana gochaa jira. Amma dhageeffachaa jirtu kan jedhamu dhageeffachaa jirra. Dhageeffachaa jirra yookaan jennu unurraallee fuudhanii unuun gargaaranii dhaabbileen adda addaa mirga dhala namaaf hojjechaa jiran jechuudha. Facaasaa jiru. Uummanni taanii facaasachaa jiru. Garuu inni guddaan deebii akkamitti argachuu dadhabdanii kan jedhu yoo jira ta'e gaaffiin akkasii dhiyaata yoo ta'e dhaabsisuun baay'ee hamaadha. Maaliif akkuma isin beektanii akkuma eenyuyyuu beeku mootummoonni wal ta'anii yookiin immoo dhaabni mootummoota wal ta'anii kun dhaaba mootummootaati. Mootummootatu dhaaba sana ijaareera. Yoo isaan itti dhiyeessine mootummaan tokko mootummaa tokko irratti harkaatti fudhachuu fi yeroo baay'ee isaaniif hin mijaa'u yookiin immoo gara duubaatti deebi'u yookiin gara duubaatti harkisu maaliif isaan tokkodha. Haa ta'u malee dhiibbaa karaa adda addaa irratti dhiyeessuu yookiin immoo irraan geessisuu ni danda'u. Akka kana godhanii fi dhiibbaa adda addaa nuti gochaa jirra jechuudha. Maaliif mirga qabnutti akkuma silaa haa ta'umne dhaabni ani irraa jechaa jiru kun miseensa dhaaba mootummoota wal ta'anii sanaati. Kanaaf kanarratti hundoofne mootummoota jiran irratti dhiyeessaa jirra. Dhiyeessineerras mootummaan Itoophiyaa kan bakka bu'anii waan nuti hojjechaa jiru kana akka garan biraatti hiikaniitu fuula dhaabbachaa jiru jechuudha. Misooma hojjechaa jiru, misooma gaggeessaa jiru, biyya sana misoomsaa jirra, sana fuula dhaabbachaa jiru jedhanii garan taanetti gaggeessaa jiru jechuudha, falmaa jiru. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana haalli biyya sana keessa jiru, biyya Itoophiyaa sana keessa jiru guutummaatti yeroo mootummoonni adda addaa yookiin immoo biyyoonni adda addaa hubatanii irratti hojjechaa jiru. Garuu atattammatti furmaata argamsiisuun baay'ee salphaa miti. Kan furmaata argamsiisuu danda'u, kan dura dhaabbachuu danda'u qabatamaatti uummata biyya sana keessa jiru. Uummanni biyya sana keessa jiru mirga qaban. Mootummaan tokko lafa keerraa kan yoggaa jiru akka mirga qabuutti akka mootummaan sun mirga olaanaa qabuutti ilaalanii lafa isaanii irraa ka'uu qaban. Mirga lafa isaanii irratti biyyi tokko uummanni tokko lafa isaarraa ka'e jechaan eenyummaa isaatu badee jecha. Gara fuulduraatti akka fakkeenyaatti fudhannu akka fakkeenyaatti fudhannu. Yoo gara Gaambeellaa deemne yeroo har'aa kana gaaffiin lafaa gaaffiin rakkina uummataa Gaambeellaa keessatti ka'aa hin jiru amma. Ji'a 2 ji'a 3 waggaa tokko dura ka'aa ture. Maaliif uummata achi jira. Uummanni sun dirqamee achi ka'eera. Lafti sun qullaa hafeera. Sana ajandaa sana kaasee kan dubbatu hin jiru siyaamachi. Uummanni sun baay'een isaanii dhumaniiru. Baay'een isaanii immoo gara fagootti fudhatamanii deemaniiru jechuudha. Akkasiidhaan ta'aa jiru biyya Itoophiyaa keessatti yookiin biyya Oromiyaa keessatti jechuudha. Kanaaf uummanni kun gonkumaa lafa isaanii irraa ka'uu hin qaban. Dhuguma akka addunyaan beekutti biyyi tokko biyya isaa misoomsuu danda'a. Mootummaan tokko biyya jirtu misoomsuu danda'a. Kan gochuu qabu garuu ulaagaalee adda addaatu jira. Inni tokko namoota lafa sanarraa ka'an waliin walii galuun isa tokkoffaadha. Mootummaan Itoophiyaa kana gochaa jiru. Yoo erga walii galanii illee booda uummanni sun wabii argatanii yookiin wabeenyaa argatanii bakka qubachuu danda'an isaaniif mijaa'uu qaba. Kun ta'aa jiru. Halkan dhaqaniitu kaasaa jiru. Kaasanii garjaaratti itti deemaa jedhanii wal ari'aa jiru jechaadha. Kana kaasnee mootummoota wal ta'anii kanarratti kaasee ani haasa'ee hin jiru. Haasa'uu qofaa ta'uu hin dandeenye warra dhiyeessee dubbisee hin ture jechaadha. Mootummaan Itoophiyaa maal jedhetu deebisee namoota akkas goone hin qabnu kan jiru. Namoota akkas goone hin jiru. Gonkumaa haalaa jiru jechaadha. Kanaaf namoonni lafa isaanii irraa ka'uu hin qaban falmachuu qabu hamma du'aatti. Lafarraa ka'uu jechuun du'uu jechaadha. Uummata isaanii yookiin immoo maatii isaanii saaxila beelaaf saaxilanii jechaadha. Kan osoo hin ta'in achirratti falmachuu qabu. Kanaaf irratti hojjetamaa jira. Dhugumadhaan jedhamu jira garuu biyya keessa uummanni jiru murteessaa ta'uusaa akka beekan hin barbaade. Gaariidha Obbo Gaaroma mootummaan wayyaanee sabaa himaa biyyattii
to'annaa isaa babal'isuun seera haarawaa baafachuun isaanii beekama. Haala quunnamtiin biyyaa waliin rakkisaa ta'e kana keessatti hojii keessan akkamiin raawwachaa jirtu? Egaa mootummaan Itoophiyaa amma jiru kun seera adda addaa yeroo adda addaatti baasu. Tokkoffaa seerri isaan baasanii irra ittiin dalagaa jiran yookiin mootummoota addunyaa biratti illee fudhatama kan dhabe seera tokko baasanii seera shoror keessaa kan jiru tokko namni mootummaa Itoophiyaa mormu yaadaan isaa ta'u maaliin shoror keessaa sun immoo kan ta'aa jiru mootummaan Itoophiyaa haala biyya addunyaarra jiru waa'ee shoror keessaa ilaalsee jechaadha. Isatti dhimma bahee haala kanaan yookiin immoo ajandaa sanaanii daldalachaa jira jechaadha. Namni hundi waa'ee mirga isaallee yoo dubbate shoror keessaa. Kanatti dabalee mootummaan Itoophiyaa seera adda addaa seera pireesii seera NGO kana NGO jechaan dhaabbolee mootummaa ta'an akkatti socho'an akkan sochooneef seera baasee mootummaa Itoophiyaa kana jalatti yeroo har'aa mootummaan ala kan ta'e dhaabni tokko socho'uu hin danda'u. Maaliif maallaqaan daangessaniiru. Gargaarsa biyya alaa keessaa 100 qofaadha bakka shachuu kan danda'u. Sanaan immoo hojiin hojjetamaa jiru jechuudha. Kun hundi seeronni biyya Itoophiyaa keessatti yeroo booda kana ba'an kun lamaanii biyya addunyaa irratti balaaleffatamanii jiru. Akka fooyya'us akka hojiirran oolleef gaafatamee jira jechuudha mootummaan kun. Mootummaan kun mootummaa seera addunyaa adda addaa seera mootummoonni wal ta'anii kun yookiin addunyaa kun wal ta'an kun irratti mallatteessan seera mirga namoomaa adda addaa cabsee mootummaa socho'aa jirudha. Yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa keessa jiru seeraan ala akka socho'aa jiru irratti walii galameera jechaadha. Kana waan ta'eef isatti dabalee immoo odeeffannoon biyya keessaa akka hin baane. Odeeffannoon biyya alaatii immoo gara biyyaatti akka hin seenne. Maallaqa guddaa itoo uummanni beela'aa jiru. Itoo uummanni rakkachaa jiru bileena meeqa baasee mootummaa Chaayinaa wajjin walii ta'ee uummata ukkaamsaa mootummaa jirudha jechuudha. Uummatni odeeffannoo biyya keessaa akka alatti hin baanne biyya alaatii immoo akka uummata hin mootummaa gochaa jiru jechuudha. Mootummaan itti gaafatamaan yookiin immoo dura ta'an muummichi ministeera Itoophiyaa kan du'e jechaadha Mallas Zeenaawii kana ifatti kanaaseedha. Ifatti yeroo baay'ee kanaasaa ture. Kuni seeraan ala. Yeroo ammaa telefoonni Itoophiyaa gara Itoophiyaatti bilbilamu yookiin immoo Itoophiyaa gara alaatti bilbilamu. Imeeliin gara biyyaatti seenu yookiin biyyaatii gara alaatti bahu to'annoo mootummaa kana jala jira jechaadha. Irra caalaa yeroo dhiyoo kana keessatti Iskaayipiitti yeroo bal'inaan uummanni dhimma itti baha. Suni biyya sana keessatti akka hin dalagne bilookii gochaa jiru yookiin immoo ukkaamsanii yookiin immoo daangessanii jiru jechaadha. Kun hundi gaaga'ama uummata sanarraan gahaa jira gaaga'ama bal'inaan. Kun hundi seeraan aladha. Seera addunyaan aladha mootummaa sana hojjechaa jiru. Irratti walii galameera. Mootummaan Itoophiyaa diktaatera biyya lafaarra jiran keessaa isa hamaadha. Isa hamaadha. Uummata kan ukkaamsee jira. Mootummaa kam caalaayyuu. Itoophiyaan mootummoota adda addaa sirna adda addaa jala dabartee dhufteetti. Inni isa ammaa kana kan adda isa garuu maqaa diimokiraasiitiin mootummaa dalagachaa jirudha. Uummata irratti dalagachaa jirudha. Kanaasa'u kan bira kan hojjetu kan biraadha mootummaan kun. Kana mootummoonni hundi irratti walii galanii beekanii baranii jechuu barbaadeen. Haa ta'u malee gaaffii keetti deebi'uu fi akkamitti argachaa jirtu akkamitti odeeffannoo dabarsaa jirtu yookiin immoo sinii darbaa jira biyya keessaan jiruuf dhuguma mootummaan kun odeeffannoo biyya keessaa akka hin baane daangessuu fi yaalii inni goone yoo jiraatellee hin jiru yoo ta'ellee yeroo adda addaatti darbee inuma ba'a maaliif guutummaatti odeeffannoo biyya keessaa akka hin baane yookiin akka biyyattiin seenne gochuu fi baay'ee qaaliidha. Horii baay'ee isaan baasisaa yeroo tokko irraatii dhaabu kanaaf yeroo argannutti yookiin immoo carraa argannu sanatti baanee immoo argannaa jechuudha. Akka duraa direct yookiin immoo akka laayyootti argamuu dhiisuu danda'a garuu immoo argama. Magaalaan immoo argama akkanatti hojjechaa jiru. Gaarii dhagaatii gochaa mootummaa wayyaanee wayitii ilaallu sanyii dhala namaa lafarraa duguugaa jira. Fakkeenyaaf sanyii duguugaa uummata Gaambeellaa irra ga'e akka fakkeenyaatti kaasuu hin dandeenya.
Oromoof saboota kabiroo qeerraa buqqisee dachii isaan qotatan gurguratee arihuudhaan beelaan fixaa jira. Bosonaaf qabeenya uumamaa naannoo abiddaaf haala garaagaraan mancaasaa jira. Lageewwan summeessee lubbuu dhala namaa fi beeladaa irratti balaa fi gaaga'ama irraan gahaa jira. Kun hundumtuu iyyata qofaan bira darbama moo sadarkaa addunyaatti seeraan itti gaafatamni ni jira? Dhugaadha. Itoophiyaa keessatti waan hojjetamne jira. Hin jiru irra caalaayyuu mirga uummata cabsuu irratti hundaa'ee kan hin hojjetamne hin jiru jedhee sira dubbadheen ture. Mootummaan kun hamma isaa fi danda'ametti uummata biyya sanaa tamsaasee, uummata biyya sanaa hiyyoomsee, uummata biyya sanaa lafarraa kaasee yookiin dhabamsiisee jiraachisuu mootummaa barbaadudha. Egaa akkuma tarreessitetti waan baay'eetu jira. Namoota lafarraa kaasu, namoota ajjeesu, namoota hidhuu, namoota hiyyoomsu. Jenosaayid kan jedhamu hiikkaansaa inni guddaani sabaa fi sablammii tokko irratti xiyyeeffatame ajjeechaa adeemsifamuu qofaayyuu miti. Yoo uummata sana yookiin uummata murtaa'e sana akka uummata Gambeellaa, akka uummata Oromoo, akka uummata Sidaamaa irratti xiyyeeffatamee sagantaan gaggeeffamu dheeraayyuu haa ta'u. Ajjeechaayyuu hin ta'in aadaa isaanii balleessuuf, afaan isaanii balleessuuf, dhabamsiisuuf yookiin immoo naashinaal fiilingis jechaan eenyummaa isaaniillee akka dhaban, akka walaalan irratti hojjechuun amantii isaanii akka dhiisan, akka amantii isaanii badu irratti jechuun akka hin jireenye qabeenya isaanii akka qabeenya hin qabaanne economic existence jedhan sana jechuudha. Akka uummanni tokko yookiin akka sabni tokko hin qabaanne akka saanaan ta'u kan hin qabaanne mulquun yookiin dhabamsiisuun irratti xiyyeeffatanii hojjechuun mataa isaatti jenosaayidii. Nama ajjeesuu dhiise. Mootummaan Itoophiyaa kana hunda kan hin goone jiru, kana hunda guutaa jira jechuudha. Biyyarra saba tokko irratti xiyyeeffatee saba Gaambeellaa irratti, saba Oromoo irratti lafarraa buqqaasaa jira. Saganteera. Waggaa 21 itoo walirraan citiin uummata Oromoo irratti fi uummata adda addaa irratti warra kibbaa irratti uummata Ugaadeen irratti illee dabalatee jechaadha. Hidhaa jira, ajjeesaa jira. Waggaa 21 keessatti waggaan yookiin jiini uummanni kun ittiin hidhamne, ittiin duune hin jiru. Kana jechuun maal jechaadha? Sagantaati irratti bahee deemamaa jira jechaadha. Kun jenosaayidii isa guddaa nama taate. Kanaaf mootummaan kun himatama qofaa yookiin immoo waraqata barreessinee dookumentii facaafnee dhiisuu qofaa osoo hin ta'in humna qabna taanaani, irratti qindoomneera taanaani, irratti sagantaa qabanneera taanaani mana murtiitti dhiyeessuu kan nu dhoowwu hin jiru. Dhugumaraa dinagdee guddaa barbaachisa. Beektota seeraa guddaa namoota baay'ee nu barbaachisa. Kanaaf yeroo har'aa manni murtee International Criminal Court ICC kan jedhamu dhaaba bilisa ta'e kan mootummoota wal ta'anii miti dhaabni kun. Dhugumaraa mootummoota wal ta'aniitiin gargaaramaa jira karaa dinagdee. Garuu dhaaba mootummoota wal ta'aniitiin ala ta'e kanarratti dhiyeessuun mirga qabnaa jechaadha. Dhiyeessuun mirgas qabna, dandeettiis qabna. Dandeettii nuti qabnu dookumentii qabna. Garuu kan nuti hin qabne horii ittiin namoota qataru yookiin immoo warra seeraa kana hojjechiisnutu hin jiru. Itti bobba'anii namni kana dhuunfatee hojjetu jiraannaan kan dhiyeessuun ni danda'ama. Dhiyeessamuus qaba gara fuulduraatti kan irratti yaaduu qabna hundi keenya iyyuu namni dhimmi isaa isa laalu kan irratti yaaduu qabna. Kan irratti wal ta'uu qabna. Kan irratti waliin mari'achuu qabna. Akka fakkeenyaatti bara 2007 keessa filmaata Keeniyaa keessatti godhamee ture irratti nama 700 du'e. Nama 700 battalumatti du'e. Namoonni sana qindeessan yeroo sana mootummaa aangoo qabachuuf namoota jiran keessaa hanga tokkodha. Kaleessa malee deengadda uummanni kuni mana ICC kanatti yookiin immoo mana murtee criminal court kanatti dhiyaatanii jira. Criminal court kanatti dhiyaachaa jiru.
waggaa shan dura mootummaan Albashir yookiin Albashir mataasaatti mootummaa takaasamee Albashir akka mana murtee sanatti dhiyaatu gaafatamaa jira qalaan isa ga'ee jira gama dhiyaanne dhaaba kana keessa waliin hojjechuu fi biyyoota 193 mootummoota wal ta'an keessa jiran keessa biyyoota 121tu hamma engaddaatti jira engaddaadha kan update ta'e waan kun miseensummaan kun mallatteessanii dhaaba kana wajjin hojjechaa jiru. Itoophiyaan garuu kan jirtu biyyoota 121 Afrikaa keessaa biyyoota 33tu jira. Afrikaa keessaa biyyoota 33tu jira. Warreen Awurooppaa fi Laatiin Ameerikaa jechuudha. Kanaaf mootummaan kun mootummaa himatamuu qabudha. Muummichi ministeeraa Mallas Zeenaawii du'eera. Muummichi ministeeraa Mallas Zeenaawii kan du'e uummata baay'ee erga fixee booda erga dararee boodadha. Iddoo du'eettillee kaasamuu yookiin immoo himatamuu danda'a. Bakka du'eetti reeffisaa himatamuu seeratti dhiyaachuu ni danda'a. Mirga akkasiitu jira. Kanaaf seera addunyaa irratti hundoofne, seera isaan mallatteessan irratti hundoofne, seera adda addaa irratti hundoofne kana dhiyeessuun mirga keenyadha. Yoo humnatti qabaanne, humnatti qabaachuuf immoo irratti yaaduu qabna. Humna qabaachuun jechuun yoo itti dhimmine humna irratti hin qabnu yookiin qabaachuu hin dandeenyu kan jedhu amantaa hin qabu. Kanaaf irratti yaadamuu qabaa dhiyaachuu danda'a jechuu barbaade. Gaariidha meeqaati gara gaaffii koosa dhumaatti yemmuu deemu mirga dhala namaa tiksuun dirqama waliigalaati moo kan dhaabbata tokkooti kan jedhudha. Nam tokkeerraa maaltu eegama? Hawaasarraati yoo kanumaan wal qabsiisaatii dhaamsi dabarfachuu barbaaddan yoo jiraateef itti fufuu dandeessu. Galatoome mirga namaa eegsisuun dirqamaan eenyuuti kan jedhu namni mirga namaa hin eegsisu hin jiru akkasii. Seeruma keessatti iyyuu nam tokko mirga namaa biraa eegsisuu hin danda'u. Mirga ofii abbaatu mirga isaa eegsifata. Kun akka seera uumaattidha nama haasaa jiru jechuu barbaade. Nam tokko mirga qaba akka dhalateen nama waan ta'eef dhaloota mirga qaba. Mirga isaa eenyuurraa fudhachuu hin danda'u. Mirga biraa immoo itti dabalee fi yookiin irraa hir'isuu nam danda'u fudhachuu hin danda'amu. Namaaf kennuufis hin danda'amu. Uumaan kan arganne jechaadha. Yeroo yoomillee eessattillee mirgi keenya nu waliin jira. Kanaaf mirgi mulqamee namarraa kan jedhu jecha sirrii mirgi namarraa hin mulqamu. Dhuguma mirgi daangeffamuu danda'a. Yookiin immoo dararamni tokko uumaa tokko irra gahuu danda'a. Akka nama tokkoottis nama tokko irra gahuu danda'a. Kanaaf mirga eenyutu eeguu qaba kan jedhu mirga abbaatu eeggachuu qaba. Gaaffii inni guddaan garuu namuu mirga isaa beekaa'oo mirgi isaa hammam akka ta'e dirqamni isaa maal akka ta'e beekaa'oo hubataa'oo kan jedhu gaaffii guddaan kanatu rakkise. Yeroo ammaa dhaabboleen adda addaa waa'ee mirga namummaa irraa hojjechaa jiranii harka caalaanii kallattiidhaanis haa ta'u kallattiin taaneen bifa adda addaatiin uummanni akka mirga isaa hubatu akka mirga isaa beeku mirgaan isaa akka ta'e mirga uumamaan akka argatee jiru mirga isaa eenyuyyuu irraa fuudhuu akka hin dandeenye barsiisuudha. Kaayyoonni guddaan kanadha. Kaayyoo mirga namummaa gaafa Afrikaa keessaa inni tokkoffaan kanadha. Danda'amnaani namoota mirga isaanii beeksisuudha. Namoota mirga isaanii hubachiisuudha. Kennuu miti beeku qabu isaan sumayyuu uumamaan qabu. Mirgan uummata sammuu eegsisuun akka dirqamaatti kan irra jiru mootummaadha. Mootummaan akka mootummaatti akka gaggeessaa tokkotti dirqamni inni qabu inni guddaani uummata isaa mirga uummata isaa eeguudha. Eenyurraa eega mirgi uummata sana sarbu akka jira taanaan mootummaa itti gaafatamummaa qaba. Inni lammaffaan uummata karaa adda addaa yeroo adda addaatti carraa adda addaatti dhimma bahee uummata mirga isaa barsiisudha. Mootummaan tokko kana mallatteesseetudha kan mootummaa ta'u. Kuni seera addunyaa keessa kan jirudha. Garuu gaaffii guddaa kan ta'e mataan gargachaa jiru maa'inni mootummaa mirga uummata isaa tiksuu fi mallatteessetu deebi'ee
mirga uummata kana cabsaa jira. Kan dhaabbolee akka dhaaba Human Rights League of the Horn of Africa dhaabbatu godhe. Akka Amnesty International dhaabbatu kan godhe kanadha. Dabina mootummoonni furtummaa qabanirraa ka'ee uummata isaaniitti galgalanii mirga uummata isaanii cabsuu eegalantu dhaabboleen kun akka uumaman godhe jechaadha. Waa'ee mirgaa yookaan kaasni waa'ee mirgaa kan hubatan yookiin namuu mirga qabaachuusaa mirga namaa eegamuu qabu mirga namaa immoo kan waloo ta'uusaa kan uumamaan kenname ta'uusaa kan labsame bara 1948 Karratti mootummoonni waliigalanii irratti waliigalanii mirga bifa 30 qabu tokko bifa 30 baasanii irratti waliigalanii tamsa'anii jira. Achi deebi'amee garuu erga kana mallatteessanii erga kana taasisanii booda 1960 keessa waan hamaatu dhalate. Mootummaa uummata isaaniitti deebi'anii mirga sarbuutti ka'anii jira. Yeroo kanatti dhabu 1961tti Amnesty International yeroo jalqabaa kan dhaabbate. Achirraa eegalee mootummoota waa'ee mirga uummataaf falman yookiin immoo dubbatan yookiin immoo beeksisantu kumaatamatu ijaaramee jira yookiin immoo dhalatee jira yeroo ammaa kana jechuu barbaade. Kanaaf akka waliigalaatti yookiin immoo akka ilaalcha keenyaatti mirga ofii kan eegsifatu abbaadha. Mirga waloos immoo taanaanii akka hawaasaatti hawaasni mirga isaa eegsifachuu qaba. Nam tokko lamatu walitti dhufanii hawaasummaa uummata uumuu hawaasa uumuu jira. Kuni kanaan osoo jiru maal gochuu qabna kan jedhu. Yaa itti fufaa. Kanaaf maaltu ta'uu qaba kan jedhu ammas taanaan mootummoota jiran dura dhaabbachuuf uummanni mirga isaanii beekuu qabu mirga isaanii barsiisuu qabna kan jedhudha. Kanatti dabalee kan dabarfachuu barbaadu maalinni uummanni irra caalaayyuu mirga isaanii hubatanii mirga isaanii falamuu qabu. Mirga koo namatu naa tiksuu danda'a yookiin dhaabaan biraatu naa tiksuu danda'an eeggachuu hin qabanii kan jedhudha. Kanatti dabalee kan himuu barbaadu waa'ee liigii mirga namoota gaanfa Afrikaa. Yeroo har'a akkuma kanaan dura haasofni kana armaan olitti haasofni dhaabni kun dhaaba fagoorraa ka'ee bakka amma jiru ga'eera. Dhaaba bal'inaan socho'aa jirudha. Garuu rakkinni jiru tokko jira. Rakkina sana dhoksuu hin dandeenyu. Rakkinni kun maali? Rakkina dinagdeetu jira dhaaba kanarraa. Dhaabni kun sagantaa baasaatiin hunduma bakkaan gahachuu hin dandeenye. Maaliif dhaabboleen adda addaa yookiin immoo namoonni akka dhuunfaattis taanaani dhaaba kana cinaa akka barbaadamitti hiruu hin dandeenye yookiin egaa hubannoo dhabuurraa ta'uu danda'a. Kana hubatanii dhaabni kun akka sirriitti socho'u yookiin immoo ciminaan akka socho'uuf akka dhaaba kana cinaa dhaabbatan nan affeera. Maaliif rakkinni biyya sana keessa jiru yookiin immoo gaanfa Afrikaa keessa jiru hubatamaadha. Namoota naannoo sanaan dhalatan qofaaf osoo hin ta'in namoota biyyaan biraaf illee beekamaadha. Kanaaf kan socho'uu dandeenyu yookiin immoo kan gargaarsa eenyu irra caalaayyuu uummata biyya alaa jiru. Naannoo sanatti dhalatee uummata biyya alaa kana keessa socho'aa jirudha. Kanaaf dhaamsi dabarsuu danda'u kanumadha. Kanaaf ciminaan akka dhaaba kana socho'uun yookiin immoo hojii karoorfanne bakkaan gahachuu fi akka cinaa dhaabbatan affeera. Gaariidha Obbo Gaarommaa Waaqessaa affeerraa raadiyoo Bu'uura Biyyaa kabajuudhaan gaaffii keenya hundaaf deebii quubsaa nuu kennuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan irra deebi'ee guddaa galatoomaa isiniin jedha. Isinis carraa guddaa kanaa kennuu keessaniif guddaan isin galateeffadha.
Apabu kukam nakaku Mombadu senangke Ya to barmalumangke Inni kabenya kenyatu Senakangke Nutisani na pere Apane siwamne Siniyanne nuftir mataan janne Gato gari harme Oromiya Simoni diga imantoni dega Operahin na ilman kan kepite Wanatasi halsagala ajet Oromiya Oromiya Murti dabe baridu ati murtefame Warme katam kome Anterang kutupse Ekal lupudan dabame Wayo harkap nila dabe Sudah manabahe Kumana fedabame Wartoko bila mamiti Mugala kawame Oromiya ya biyato Kamsa kelab sikarayu Hati hangka bakipan Numarti hakanu Mapasang ke edu masahara Kampitan yomi mameduma Eka belang pitan daimah dubarti Abakalami kukuti pala kambatiya Ayeteka Bamaka Baboku Bagada Ayeteka Bahera Balangga Basera Almalidumne Waneka Obo sinaga Antutere Baloni Lumneka Oromoni Aljetere Bakara Amni Kopam Belaweka Saba eji emimani Anrakini sarumini Saba poe pitanne Angkapana lengkamne taka Warahore agabe Uda pabajadabe Saba ko Saba eji emimani Anrakini sarumini Saba poe pitanne Angkapana lengkamne Warahore agabe Uda pabajadabe Watarik batano kesa Sabakani patane sa Saba dokorsa kabate Okara sa simate Aprang kalola mitiya Lapesani karaya Sagale ekeraisa Yalami koni dagesa Sabako Saba eji emimani Kan rakini sahandumini Saba poe pitanne Angkapana lengkamne taka Warahore agabe Uda kabajadabe Arka farma murano le Kang kirai karasangka
turban ajjacha sommi wareegama gidami ekerana yubiya oromiyaa keessa yaa'u kan bakka bu'aan qabne qabsaawaa hedduu dhabne hindagadhu yommuu gocha habashooti akka furma muraanooti dalagu calgodhee bite saba kooti nerani gatee dule ka qoraani jalidha maafkarraa ijaan kanu garaa akkanaani na fuudhik misaani dhiiga keenyaan baana gumaasaani rabbina joona rabbi dhallisanii hubaandu yaalamii koo walii gala lagaa gala yaalamii koo waliif gala bilisummaaf lolaa tokkummaa Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenyaa contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenyaa www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadhaa. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa gaariitti.